Jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu har'aa wajjinaan Mahadii Abdulbaasiiti. Oduu keenya kan jalqabaatiin qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namootaa baraaruudhaaf akka dirmatan adda bilisummaa uummata Oromoo waamicha taasise. Waggaa tokko dura ji'a Onkololeessaa bara 2021 keessa hongeen kibba Oromiyaa balaawwan hammaatoo jireenya dhala namaa keessaa tokko akka ta'u ibsinee turre kan jedhe adda bilisummaa uummata Oromoo hawaasni godinaalee kanaa keessa qubatan haala yaaddessaa keessa jiraachuu ibsee jira. Qumbii Gidaabuu bal'ina isaa akka ta'u isiniif dhiyeessa. Qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu marti naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namootaa baraaruudhaaf akka dirmatan adda bilisummaa Oromoo waamicha taasisee jira. Waggaa tokko dura ji'a Onkololeessaa keessa bara 2021 keessa hongeen kibba Oromiyaa balaawwan hammaatoo jireenya dhala namaa keessaa tokko akka ta'u ibsinee turre kan jedhe adda bilisummaa Oromoo hawaasni godinaalee kana keessa qubatan haala yaaddessaa keessa jiras jedhee jira. Adda bilisummaa Oromoo rakkoon har'a akkanatti hammaate sadarkaa kan irra osoo hin ga'in dura qaamolee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu biroon tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhataniif deddeebiidhaan waamicha gochaa turres jedhee jira. Ibsichi dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dararama dhala namaa godina kanaa fi godinaalee ollaa Gujii keessatti mudachaa jiru dandamachuun ulfaataadhas jedhee jira. Kana malees dararaan haadholii jaarsolii daa'immanii fi dhumaatiin horii akkanatti arguun laphee namaa cabsa kan jedhe ibsichi horiin madda jireenya uummata naannichaa ta'an akkanatti dhumanii dirree irratti faffaca'anii jiru bishaanii fi nyaati horii hin jirus jedhee jira. Hongeen qaama balaa jijjiirama naannoo fi qilleensaan wal qabatu keessaa tokko yoo ta'e iyyuu rakkoo ammaa kun waraana sochii hawaasummaa siyaasaa fi dinagdeetiin daraan hammaates jedhee jira. Keessumaa immoo kufaatii mootummaa ifatti kan agarsiisudha jechuudhaan adda bilisummaa Oromoo qeeqee jira. Mootummaan tasgabbaa'aa fi itti gaafatamummaan itti dhagahamu rakkoolee balaa akkanaatiin wal qabatanii dhufan salphaatti to'achuu ni danda'as jedhee jira. Sirna akeekkachiiftuu duraa mallattoo to'annoo balaa bu'aa qabeeyyii ta'an diriirsuudhaan gaagama hongeen kun lubbuu dhala namaa dinagdee fi hawaasummaa irraan ga'aa jiru xiqqeessuun ni danda'ama ture kan jedhe adda bilisummaa Oromoo. Haa ta'u malee mootummaa waraana matuma isaatiin Tigraay fi Oromiyaa keessatti uumeen qabamee waan tureef jiruu fi dhimma hawaasummaa fi dinagdee akkanatti xiyyeeffannoo hin kennines jedhee jira. Itti dabalus balaa hongee haaluu fi irraa baqachuun amala mootummoonni Itoophiyaa dhufaa darban ittiin beekaman akka ta'es ibsichi eeree jira. Ibsichi itti fuudhaan gargaarsi namaa qaamolee dhimmi ilaallatuun uummata balaa hamtuu jalatti argamuuf taasifamaa jiru saffisa kan hin qabne bu'aa qabeessa kan hin taane boodatti kan harkifatee fi baay'ee xiqqaadhas jedhee jira. Qindoomina dhabuun ammoo gufuu ijoo rakkoo kana akka ta'es ibsichi qeeqee jira. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaatii yeroo ammaa kanatti dirmannaa fi gargaarsi uummata Oromoo baaddaa irraa eegalee hanga sadarkaa idil addunyaatti gochaa jiru abdii kan namatti horuu fi nama jajjabeessu jechuudhaan tokkummaan uummata keenyaa warra rakkoo fi beelaa hongee jala jiraniif abdii fi jajjabina guddaa ta'ee jiras jedhee jira. Qaamolee waan dandeessaniin tumsa gootan mara adda bilisummaa Oromoo isin galateeffata jechuudhaan akkasumas immoo dhaabbileen miti mootummaa gaggeessitoonni hawaasaa fi qaamoleen mirga dhala namaaf falman sadarkaa hammaataa balaan kun irra ga'ee qalbeeffachuudhaan deeggarsa sadarkaa balichaa walsum argamsiisuun tattaaffii barbaachisu akka gootan dhaamannas jedhanii jiru. Dhuma irrattis hawaasni idil addunyaa akkuma armaan dura harka keessan akka nuuf diriirsan iyyanna balaa sadarkaa baay'ee hammaataa irra ga'ee tumsa namaa dhuunfaa fi hawaasa qofaan to'achuun ni ulfaata. Lubbuu namoota baraaruudhaaf qindoominni qabeenyaa fi tarkaanfileen dabalataa argamuu qabus jedhee jira. Xumura irrattis qaamoleen dhimmi ilaallatuu fi itti gaafatamummaa qaban baha Afrikaatti bakkoota balaan akkanaa deddeebi'ee mul'atutti rakkina yeroodhaaf dhabamsiisuu qofa osoo hin taane hidda rakkinichaa buqqisuudhaaf furmaata waaraa barbaaduu fi diriirsuun barbaachisaadha jennee amannas jedhanii jiru. Hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa Komishinar Mustafaa Kadir roobni waqtii roobaa shan osoo hin roobin hafe godinaalee kibba baha Oromiyaa 10 hongeen waan miidheef hunduu deeggaruu qaba jedhan. Dhaabbileen idil addunyaa hongeen hamaan dhufaa jiraachuu watwaachaa kan turan yoo ta'u kaaba fi kibbatti hidhattoota waliin wal waraanaa kan ture mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana dura dhaabbachuudhaaf qophii hin turre. Dabalatni oduu kana akka ta'utti dhiyaata.
Hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa Koomishinar Mustafaa Kadir roobni waqtii roobaa shan osoo hin roobin hafe godinaalee kibba baha Oromiyaa 10 hongeedhaan waan miidheef hunduu deeggaruu qaba jedhan. Dhaabbileen idil addunyaa hongee hamaa dhufaa jiruuf watwaachaa kan turan yoo ta'u kaaba fi kibbatti hidhattoota waliin waraanatti kan ture mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana dura dhaabbachuudhaaf hin qophoofne ture. Kana malees Oromiyaa keessatti hongeen wal qabatee beela dhalate lubbuun namaa dabraa jiraachuu irratti hangafoota mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu yaadni walii faallaa deemaa ture. Namoonni ta'e jedhanii dantaa siyaasaaf oolfachaa jiru garuu namni du'e jedhamu soba namoota sababa adda addaan du'e beelan du'e jechuudhaan siyaasaaf oolfachuun sirrii miti kan jedhan hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa miidhaan hongee ammaaf humna mootummaatii ol ta'e hin jiru jedhan. Qorannoo gaggeessaniinis sababa hongeen Oromiyaa keessatti namni beelan du'e hin jiru jechuudhaan BBCtti himuun isaanii ni yaadatama. Turtii dheeran booda pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii hongee godinaalee Oromiyaa 10 keessatti mudate lammiileen rakkoodhaaf saaxilaman baraaruudhaaf lammiileen biyyattii tumsuu qabu jedhanii jiru. Ibsa isaanii keessatti hongeen sababa jijjiirama qilleensaatiin uumame addunyaadhaaf yaaddoo ta'uu eeruudhaan akka naannoo Oromiyaattis godinaalee 10 keessatti hongeen uumamuu ibsanii jiru. Hongee uumameen lammiileen miiliyoona 4.4 ta'an deeggarsa kan isaan barbaachisu ta'uu kan ibsan obbo Awwaluun qaamolee rakkoodhaaf saaxilaman dandamachiisuudhaaf lammiileen biyyattii tumsuu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru. Baay'inni lakkoofsa namoota Oromiyaa keessatti gargaarsa barbaadanii kan qondaalota mootummaatiin ibsame kan wal dhahu yoo ta'u torbanota dura buusaa gonofaa Oromiyaa ibsa baaseen Oromiyaatti lammiileen sababa hongeen miidhaaf saaxilaman miiliyoona 5.2 ol deeggarsa tattamaa kan barbaadan ta'uu beeksisee ture. Obbo Awwaluu Abdii hongee naannichatti uumame akka meeshaa siyaasatti qaamoleen itti fayyadamaa jiran gocha isaanirraa of qusachuu qabu kan jedhan yoo ta'u torban kana hawaasa Booranaa lubbuu baraaruudhaaf namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen hedduun tumsa lubbuu baraaruu taasisaa jiru. Deeggarsi godhamu kamuu karaa dhimma deeggarsicha walitti qabuudhaaf dhaabbate buusaa gonofaatiin ta'uu akka qabus obbo Awwaluu Abdii dubbatanii jiru. Armaan dura hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen hongeen mudachuu waakkatan keessaa bulchaan godina Gujii Bahaa fi itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir hangafoota jalqabaa turan. Hangaan olaanaan ministeera deetaa nageenyaa biyyattii obbo Taayyee Danda'aa fi itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa sabbaa boru beelan lubbuun namaa darbuun dhugaadha jedhanii turan. Ministeerri deetaa nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa fuula feesbuukaa isaanii irratti qabatamatti Oromiyaa godina Gujii Bahaa aanaa sabbaa boru gandoota akka Bikkee, Utuluu, Odaa Kalala, Siree Bukkii, Haroo Garrii fi Saaphansaa keessatti beelli akka hamaa nama miidhee jiraachuu barreessanii turan. Kaaba Oromiyaatti sababa waraanaan beela akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jira jechuudhaan hawaasni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa qeeqaa ture. Lixa Oromiyaatti dararaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun hawaasa nagaa irratti raawwatamu itti fufee jiraachuun himame. Jiraattonni Oromiyaa 11 odeeffatee akka jedhanitti ajjeechaa hidhaa fi saamichi humnoota mootummaatiin uummata irratti gaggeeffamaa jiru hammaachaa dhufuu dubbatu. Dabalata oduu kanaa Gammachiis Magarsaa. Lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti dararaaf saamichi waraana mootummaatiin raawwatamaa jiru akkuma itti fufeetti jiraachuun himamee jira. Jiraattonni bakkichaa Oromiyaa 11 yaada laatan akka himanitti hidhattoonni mootummaa duula waraana bilisummaa Oromoo waraanuuf bobbaafaman kallattiidhaan uummata nagaa guyyaarraa ajjeesuu saamuu fi hidhanii dararuu irratti kan fuuleffatan ta'us dubbatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabdaa waraana bilisummaa Oromoo karaa dabarsitee waraana bilisummaa Oromoo nyaachifte jechuudhaan qeerroo mana keessaa gad fuudhanii baanjaadhaan waraananii ajjeesuun mana hidhaa keessatti gidirsanii dhaqanii karaa irratti gatuun iddoo hedduutti mul'ataa jira jechuudha. Immoo yakka namoomaa sadarkaa adda addunyaatti yakka namoomaa namarratti raawwataa jiru keessaa yakka shaalee jechuudha ammatti. Duulli waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo qofarratti osoo hin taane hawaasa siviilii meeshaa maleeyyii irratti kan qiyyaafatedha jechuudhaan kan nuuf kaasan jiraattonni bilbilaan dubbifne kunneen ajjechaawwanii fi dhiittaa mirga namummaa guyyaa irratti geeffamaa jiru qaama seeraatti iyyatan tokkollee kan hin qabne ta'us nuuf kaasanii jiru. Gochi farra Oromummaa hawaasa Oromoo godinichaa irratti gaggeeffamaa jiru kun keessumaa bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo sochii bal'aa keessatti gaggeessaa jiru akka ta'e kan eeran jiraattonni bakkichaa dubbifne kunneen aanaalee yeroo ammaa uummanni keessatti dararamaa jirus nuuf kaasanii jiru. Yakka suukanneessaa humni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsisan jechuudhaan uummata nagaa irratti raawwataa jiru lubbuun namoota nagaa guyyaarraa ajjeefamuu fi dararaan gaggeeffamaa jiru sadarkaan jechaan ibsuuf nama dhiburra akka jirus dubbatanii jiru. Namnu yaaddoo qaba keessumaa baadiyyaadha magaalaadha baadiyyaadha kun yeroon dargaggeessi barataan gara magaalaatti adeemuu yaadda gara magaalaa keessa waraanni guyyaadhaa dhuftee ati akkasii jechuudhaani waraana bilisummaa Oromoo biraa dhufte jechuudha. Uummatni akkan wargee keessa adeemee sochii siyaasa dinagdee isaatii sochii hawaasummaa isaatiin geggeeffanne magaalaalee hundumaatti sadarkaa jechuutti jira. Maqaan immoo gibira jechuudhaan funaanuutiin ati gibira waggaa manaan kaffallee gibira sirra jira jechuudhaan
lafuma adeeman hundumatti waraqaa nagahee tokko kan hin qabne waraanni mootummaa qaamni waraanni mootummaa fakkaatu hundumtuu birrii uummata saamee uummatarraa qarshii walitti qabaa jiraachuu isaa magaalaalee hedduu amma maqaa dhoofne kana keessatti raawwataa jira jechuudha. Keessumattuu duulaan lobainsa waraana mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiruun waggoota arfan darban uummata nagaan bahee galuu dhabee fi jiruuf jireenya isaa idilee hundarraa ugguramee jiruun gibira fidaa jechuudhaan saamicha humnaa afaan qawween irratti raawwataa akka jiran ta'us nuuf kaasanii jiru. Walumaa galatti dararaan lixa Oromiyaatti hidhattoota mootummaatiin uummata nagaa irra gahaa jiru akka inni yaaddessaa waan ta'eef miidiyaaleen Oromoo cuftii sagalee nuuf ta'a jechuunis dhaammatanii jiru. Manni maree mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma yakka waraanaa kaaba Itoophiyaatti raawwachuu hin hafne jedhamu irratti falmii gaggeessuuf jira. Kora torbaanota 5 turu guyyaa har'aa Siwiizerlaand Jeneevatti kan jalqabe yoo ta'u, kora kanaan manni marichaa kabajni mirgoota namummaa addunyaa irratti akka mirkanaa'u kan mari'atu ta'uun ibsamee jira. Daartuu Shaamii dabalata isaa akka itti aanuuf dhiyeessiti. Manni maree mirga namoomaa UN dhimma yakka waraana kaaba Itoophiyaatti raawwachuun hin hafne jedhu irratti falmii gaggeessuuf akka jiru himame. Korri torbaanota 5 turu kun guyyaa har'aa Switzerland Jeneevaatti kan jalqabe yoo ta'u, kora kana manni marichaa kabajni mirga namoomaa addunyaa irratti akka mirkanaa'u kan mari'atu ta'uun ibsame. Korri kun gocha Raashiyaa Yukureen keessatti raawwataa jirtu irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, akkasumas yakka waraana kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatamee fi miidhaa dubartoota Afgaanistaanii fi Iraan keessatti raawwate irratti xiyyeeffachuun akka mari'atamu gabaafame. Akkasumas dhimma Maayinamaar, Suudaan Kibbaa, Kooriyaa Kaabaa fi Beelaruus irrattis marii gaggeessuuf kan kaayyeeffate ta'uun ibsame. Haa ta'u malee miseensonni mana maree mirga namoomaa UN kun dhimma sarbama mirgoota namoomaa Chaayinaa Musliimoota Uhur irratti raawwatte jedhame irratti mari'achuu akka hin barbaanne ibsanii jiru. Gama biraatiin Itoophiyaan yaaliiwwan sarbama mirga namoomaa tibba waraana kaaba biyyattiitti raawwatte qorachuuf UN deeggaramu waliigaltee nagaa mootummaa fi TPLF jidduutti mallattaa'e gufachiisuu akka danda'u akeekkachiistee turte. Ittaanaa ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon qorannoo koomishinii mirgoota namoomaa mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun taasifamu kun karaa holola dubbii hammeessuutiin adeemsa nagaa gamtaa Afrikaatiin durfamee fi hojiirra oolmaa waliigaltichaatti gufuu ta'uu mala jechuun dubbatanii turan. Inspektaroonni koomishinii mirgoota namoomaa kan mootummoota gamtoomanii yookiin UN deeggaramu gabaasa isaa jalqabaa bara 2022 fulbaana keessa baaseen ragaa gama hundaanuu yakkoota waraanaa fi namoomaa jechisiisu raawwatamu mul'isu argachuu ibsuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kuffisuun koomishinichi akka hojii isaa dhaabuuf biyyoota kaan irraa deeggarsa argachuuf hojii dippiloomaasii gaggeessaa ture. Xaaliyaanitti bidiruun caccabuudhaan godaantonni hedduun galaanatti dhidhimuun du'uun gabaafame. Kibba Xaaliyaanitti bidiruun godaantonni ittiin imalaa turan caccabuudhaan namoonni 30 galaanaan nyaatamanii yoo du'an hedduun ammoo baraaramanii jiru. Balinni isaa akka itti dhiyaata. Balaan kun kan mudate galaana qarqara kibba Xaaliyaanitti argamutti yoo ta'u, dambalii galaanaa cimaa fi bidiruun namoota humnaa ol fe'uu irraa kan ka'e lubbuu namaa gaaga'ee jiraachuutu ibsame. Bidiruun kan caccabde naannoo Kaaribiyaan jedhamu magaalaa qarqara galaanaatti namoota 100 ol feetee osoo imalaa turtu. Bidiruun kan caccabde naannoo Kalaabriyaa jedhamu magaalaa qarqara galaanaatti namoota 100 ol feetee osoo imalaa jirtu ture. Reeffi namoota hedduu galaanaan nyaatames mana nyaataa qarqara galaanaatti argamu cinaatti argamuutu himame. Waggaatti namoonni baay'een ardii Afrikaa irraa waraana fi jireenya fooyyee barbaacha deemsa galaana irraatiin gara Xaaliyaanitti baqatu. Bidiruun caccabde kun eessaa akka dhufte ifa ta'uu baatus maddi oduu Adaan Kiroos akka ibsetti baqattoonni galaanaan nyaataman kunneen Iraan, Afgaanistaanii fi Paakistaan irraa kan dhufanidha jedhe. Bidiruun kun dambalii galaanaa cimaadhaan dhagaatti buutee akka caccabdes maddi oduu kun gabaasee jira. Aangaa'onni Xaaliyaanii opereeshinii lubbuu baraaruu labsanii jiru. Naannoo Kalibiratti dubbi himaa ittisa balaa ibiddaa kan ta'an Daaniiloo Maayida lakkoofsi namoota du'anii 30 caalee jira jedhan. Biiroon ittisa balaa biyyaalessaa ammoo baqattoota keessaa baay'een du'uutu gabaafame 40 kan ta'an ammoo baraaramanii jiru jechuudhaan fuula teelegiraamaa isaanii irratti barreessan. Mootummaan Xaaliyaanii haaraan filatame baqattoonni gara biyyattii akka hin dhufne barbaada. Ragaaleen akka agarsiisanitti bara 2014 irraa kaasee baqattoonni 20,000 caalan galaana Meeditiraaniyaa keessatti dhidhimanii jiru. Tarkitti namoonni 600 ta'an sababa gamoo kirkira lafaa mudateen wal qabatee to'ataman qoratamaa jiraachuun ibsame. Ministeerri haqaa biyyattii Bakiir Boozdaaq kontiraaktaroota ijaarsaa fi abbootii qabeenyaa gamoowwanii dabalatee namoota 184 qorataa jiraachuu himanii jiru. Daartuu Shaamii dabalata qabdi.
Tarkiitti namoonni 600 sababa kirkira lafaa mudateen gamoo jigee lubbuu hedduu galaafatee wal qabatee to'atamuun qoratamaa jiraachuu mootummaan hime. Balaan kirkira lafaa kun gurraandhala bara 2023 kan mudate yoo ta'u, ministeerri haqaa biyyattii kontiraaktaroota ijaarsaa fi abbootii qabeenyaa gamoowwanii dabalatee namoota 184 qoratamaa jiraachuu himanii jiru. Waggoota hedduuf ogeessitoonni sababa malaammaltummaa fi imaammata mootummaa biyyicha keessa jiruun gamoowwan baay'een akka wabii nageenyaa hin qabne yookiin balaaf saaxilamootaan himaa turan. Balaa kirkira lafaa bara kana Tarkii fi Sooriyaatti dhaqqabeen lakkoofsi namoota du'uun isaanii mirkanaa'e hanga ammaatti 5,000 gahee jira. Ministeerichi bakka kirkirri lafaa mudate kibba baha Tarkii irraa ibsa kan kennan yoo ta'u, naannichatti kirkirri lafaa iskeelii 7.8 akka mudateen muraasaan booda ammoo kan biraa itti fufuu ibse. Ibsi isaan kennan kun hammam qorannichi babal'achuun gaggeeffama akka jiru akeeka jedhame. Torbaan lamaan dabre qofa mootummaan ajajni adabbii namoota 113 irratti ba'uun ibsamee ture. Isaan to'annoo jala oolfaman keessaa tokko kantiibaa magaalaa tokkoo yoo ta'an, naannoo magaalaa isaanii kirkirri kun miidhuu miidiyaaleen Tarkii gabaasanii turan. Kirkira lafaa bara kana mudateen gamoowwan 16,000 guutumaan manca'uu yookiin